keessa kaa'anii waa'ee filannoo dubbachuun hin danda'ama hin ulfaatu. Naannoo Oromiyaa keessatti immoo eenyu fi eenyutu filannicha irratti waliin dorgoma ka jedhu gaafiin dhiyaatee jira. Atiinki maqaan isaa hin fuudhamne. Bakka kanatti dubbiin ifoomuu qaba. Jalqaba irratti biyya kam keessattuu namni yakka raawwatee fi namni yakkaan shakkame hidhamuu waan jiraati. Lammii Oromootiif, lammii Chaayinaatiif, lammii Naayijeeriyaatiif odoo hin ta'in bakka kamittuu namni hidhamuu irraa bilisa ka ta'u yakka irraa bilisa ta'e qofa jechuudha. Yakki raawwatamnaan namni yakka saniin shakkame, namni yakka san raawwatuun itti mirkanaa'ee manni murtii itti murteesse hidhamuun hin oolu jechuudha. Ameerikaan dheengadda filannoo geggeessitee jirti. Nama hundumaa hidhaa keessaa baaftee bakka filannoodha kanaa achi hunduu haa ba'u karaa jedhuun ka deemamee miti jechuudha. Kuni hubannoo dhabarraa waan dhufu gartokkeen immoo ta'ee jedhamee dubbii jallisuu fi waan godhamu naanna'ee namni yakkaan shakkame boruu sarras hin hidhama. Taayyeenis oo yakkaan shakkame oo yakka raawwate hin hidhama. Kuni waan addaatii miti jechuudha. Lammiin Oromoo hidhamu boruusiidhaan hin hafu jechuudha. Wanni guddaan garuu namni qulqulluun odoo yakka raawwatiin badii malee hidhameera yoo ta'e wanni akka rakkootiitti ilaalamu isa. Naannoo keenya keessatti ilmi namaa jiraan abiddaan gubatee jira. Dubartiin daffaramtee jirti. Namni ajjeefamee jira. Qabeenyi baay'een biliyoonaan lakkaa'amu gubatee jira. Waan san immoo finxaaleeyyiidha kan kakaasanii namoonni waan saniin shakkaman kan manni murtii itti murteessee jira. Kan immoo dubbiin isaanii adeemsarra jiru. Kan abbaan alangaa himatee dubbiin deemaa jiru hin jira jechuudha. Kana sirriitti laaluun hin barbaachisa. Namni akkasii hin hidhama. Kana achi garuu Oromiyaa keessatti eenyutu waliin dorgoma an jedhamee ka'e kun I think kunis dubbii sirriitti madaala isaatiin ilaalamuu qabu. Paartii badhaadhinaa wajjin paartiilee 11tu Oromiyaa keessatti dorgomaa jira. Paartiin 2 fedhii mataa isaaniitiin filannoo keessaa waan bahaniif Oromiyaa keessa namni dorgomu jiru kallattii jedhuunis dubbii kaasuun hin ta'u. Dorgomtoota baay'eedha ka dhiyaate. Paarlaamaadhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Caffeedhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Sanii olittuu dhuunfanuu namni dhiyaate nama 8 oli jechuudha paarlaamaa. Kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Oromiyaa keessatti morkiin hin jiru, dorgommiin hin jiru ka jedhu fuula akkasii agarsiisuu fi yaaluun sirriin ta'u jechuudha. Actually warri silaa dorgomuu malu ka biraas odoo dabalamanii yaada isaanii uummataaf dhiyeessuu danda'an ta'e uummanni filannoon isaa odoo bal'atee baay'ee gaarii ture. Jarri garuu ofii isaaniitii fedhii mataa isaaniitii jarri gaafa wayyaanee dorgomu jarri gaafa 2007 lafti dimokiraasii dhedhee dorgommii keessa ture. Jarri saniin dura 2002 kan dawaayin miidiyaa cufee waa hunda waan fedhe godhee wannoo keessatti ture. Har'a gaafa ihaappanuu waggaa 50 booda galee Itoophiyaa keessatti dorgommii geggeessutti dirreen dimokiraasii har'a dhiphate jedhanii waan juntaan keessa hin jirreef waan gooftan isaanii keessa baheef xiqqoo akkana jechuun kuni sirriidha natti hin fakkaatu. Kana karaa kanaan hubachuutu bareeda ta'a. Ka biraa hidhamtoota siyaasaa otoo hidhaa jiranii akkamiin filannoo geggeessanii paartiilee dorgomtoota Oromoo kan akka ABO, KFO, miseensotaa fi deeggartoota hidhuu fi doorsiisuun dabalataan waajjiraalee isaanii cufuun akkasumas namootni iddoo adda addaatitti qaama seeraa jala jiran ajjeefamuu fi dararamaa hamaan irra gahaa otoo jiru akkamitti ilaaltu kan jedhu jira. Kun madaala isaatiin ilaalamuu irra jira.
namoonni siyaasaa hidhamaa siyaasaa yaada isaatiin himaammata inni qabateen namni hidhame biyya kana keessa amma hin jiru. Biyya kana keessatti wal fixiinsa sabaaf sablammii, wal fixiinsa amantii gidduutti uumuu fi yaalame keessatti namoota shakkametu hidhame. Wanni lallabamaa ture hin beekama. Keessattuu Oromoo fi Amaara gidduutti wal fixiinsi akka dhalatuuf gaafa gooticha Hacaaluun keenya ajjeefame san lafumaa ka'uudhaan nafxanyaatu ajjeese jedhanii Oromoon obboleeyyan isaati irratti akka ka'u burjaajii uumuudhaan achitti immoo sanbirayyuu darbee reeffa namaatiin taphachuu poolitikaa ittiin nagaduudhaaf yaalii godhame san wajjin wal qabate mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef biyyi diigamuuf gara kiyyootti deemaa waan turteef ammoo akkaataa TPLF karoorsetti guyyaa 10 reeffa Finfinnee tursiisnee nama bakka bakkaa finnee asirratti ibidda qabsiifnee achumaan ergama Ijiptiitis raawwannee hidhi haaromsaa akka hin qabamne mootummaan amma jiru kunis akka ittiin fufne hingoona karaa jedhuun warri deemaa ture jira. Yeroo akkasii keessatti mootummaan obsa guddaa argisiisaa ture. Yakki meeqa san duraa odoo raawwatamu dimokiraasii kana shaakalaa jirra. Namni baay'een baranne kanaaf jedhee mootummaan obsaa ture. Kana bira hoo darbee kana akka tuffiititti ilaalame akka mootummaan humna hin qabneetitti cabsineet aangoo qabannaa jedhame. Ammoo kiyyoo wayyaaneen Finfinnee irratti waraana eegallee Suyyuu Masfin Finfinnee irratti waraana eegallee Finfinnee irratti waraana xumurraa jedhee karoora isaan qabatan san warra milkeessuu fi deeme isa milkeessuuf warra deeme san mootummaan qabee biyyi akka baraaramtu gochuun yakka isaan raawwataniif immoo akka gaafataman seeratti dhiyeessuun kun yakka miti namoota akkasiin yakkaan laallame malee rakkoon biraan jiru jechuudha. Sanii olitti garuu gaafa lammiileen nagayaa lubbuun isaanii bilaasha badu qabeenyi isaanii qabeenyi biyyaa qabeenyi hiyyeessaa gaafa gubatu warri waan kana keessatti hirmaannaa godhan kafaa'oodha moo abaa'oodha moo badhaadhina odoo hin jedhin aga sadarkaa kaantibaatitti aga sadarkaa bulchaa aanaatitti aga sadarkaa hooggansa godinaatitti aga sadarkaa hooggansa caasaa nageenyatitti qabnee seeraaf ka dhiyeessine baay'eetu jira. Kun sirriitti lakkaa'amee ilaalamuu irra jira jechuudha. Abaluu abbaan abaluu yaada akkanaa waan qabuuf abbaan abaluu immoo poolitikaa akkanaa waan gaggeessuuf wanni jedhee namni hidhame hin jiru jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa naannoo keenya keessatti. Naannoo keenya keessatti bilisummaan akka jiraatu barbaanna. Wanni uummanni keenyas uummanni Itoophiyaatis akka waliigalaatitti dargaggeessi immoo addatti gatii kaffaleef biyya isaa keessatti bilisa ta'ee yaadu, bilisa ta'ee sossoo'u, bilisa ta'ee hojjechuudha kan barbaadu. Bilisummaan kun dirreen bilisummaa kun gaafa bal'atu immoo karaa biraatiin dubbii kana jal'isanii micciiranii bilisummaa kanaa'u ajjeesuudhaaf, bilisummaa kanaa'u balleessuudhaaf warri immoo finxaaleeyyii gurmeessee warra seermaleeyyii gurmeessee nama namarratti kaasu guutee ture jechuudha. Bulchaan aanaa seeraan yeroo isaa eeggatee akkaataa isaa eeggatee yoo rakkoo qabaates karaan ittiin bakka irraa ka'u jira. Garuu wal ijaaree namni itti seenee biiroo keessaa gadi baasa ture. Kitaaba ida'amuu kanu muummichi keenya barreessee gurgurtaadhaaf gara godinaaleetti aanaaleetti gadi rabsame. Warri humnaan dhaqee fuudhee yaada kana ibiddaan gube jira jechuudha. Sun maalinni yaada ofii dhiyeessanii kiyyatirra caala jedhanii yaada caalmaa dhiyeessanii uummanni akka filatu filannoo ta'uun waan tokko ta'ee yaada abbaan biraa hin ta'a sirriidha jedhee dhiyeessa. Sirrii miti jedhanii qeequun odoo danda'amu garuu immoo sadarkaa isaaniitti gubuun mul'atee jira. Tishertii badhaadhinaa biiroo seenanii waajjira seenanii saamanii gubuun turee jira. Nama badhaadhina deeggaru ollaa keessa akka hin jiraan
kun badhaadhina kun bilxiginna jedhamee dhagaadhaan akka buufaa tuumamaa turuun hin beekama. So sadarkaa kanatti namni bilisummaa fi daangaa isaa wallaalee jeequmsa keessa galee ture kun olaantummaa seeratiin bilisummaanuu akka tikfamuuf jecha mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa waan dogoggoraati miti. Achi keessatti dogoggorri yoo jiraate caasaan qabnu gubbaa gajalaatitti guutuudha. Waan akka dogoggoroon hojjetu ka jedhu hin qabnu. Achi keessatti namoonni fayyaaleeyyiin yakka malee badii malee qabamanii hidhamanoo jiraatan isaan karaa abbaa alangaatiinis ammoo san bira yoo darbee karaa mana murtiitiinis qulqullummaan isaanii mirkanaa'ee hin bahu. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Waajjira namiitu hancuufne hin jiru. Waajjira namiitu hancuufne hin jiru. Kafaa'oon waajjirri kiyya cufamee jira jedhee mircaa boordiitti himatee ture. Meeqatu sirraa cufame jennaan lakkoofsa inni hin beeku. Eessatti sirraa cufamee lakkoofsi mana sanii meeqa jennaan wanni dhiyeessaan hin turre jechuudha. Bakka gariititti sababa galii wannootiif sababa ofuma isaaniitii fi kaffaltii dadhabaniif ofii cufanii yoo keessaa deemanis bakka gariititti immoo kiraa manaa waan adda addaa kaffalii jedhamee an itti kenname yaa hattuutu walitti guurame waan ta'eef achitti anatee achumaan bades angowwomsee isaan biraa deemes kan hundumaa badhaadhinatti as fidu yoo ta'e dogoggora jechuudha. Biiroo tokkichi waajjira tokkichi ka badhaadhinni cufe hin jiru jechuudha. Ka ofii isaaniitii immoo akka rakkina mataa isaaniitiin harkaa cufame jira. Nama doorsisuun dabalataan immoo waan ajjeechaanis wal qabatu kana wanni ka'e uummata kabajanii caalanii argamanii filamuu malee abbaan biraa dhufee yaada addaa hodheesse doorsisuudhaan ka jedhu hin ta'u. Akka badhaadhinaatitti yaada kana hin qabnu. Namni tokko tokkoon immoo sadarkaa dhuunfatitti yakka raawwatu jiraannaan bakka riippoortii arganne tarkaanfis fudhannee jirra jechuudha. Ajjeechaan wal qabatee akka mootummaatitti seeraan ala lammiin ajjeeffamuu miti. Qabamuu yoo akka hin jirre akka irra hin jirre ejjennoo kana ka qabnu. Wanni akkanaa yaa darbee walitti bu'iinsi wal lolli naannoo keenya keessatti ka ta'u hin jira. Kana hin beekama. Lammiileen nagahaa amma namni gaafa gaafii kaasu baalaansiin dubbii kaasutu irra jira. Lammiileen nagahaa keessattuu sabaaf sablammiin jedduu kan bakka ooruu qotatanitti bakka nagahaan qe'ee isaanii keessa jiraatanitti ajandaa siyaasaa gochuudhaaf namoonni yakka hamaa yakka waraanaa namni siivilii silaa waraanni yoo godhamee waraana irrattu nama siivilii ajjeesuun yakka namoonni sadarkaa kanatti yakka hojjetan sabaaf saba walitti oofuu amantiif amantii walitti oofuu biyya diiguu warri sadarkaa kanatti deemaa jiran jiru. So toora kanatti walitti bu'iinsi gaafa humna nageenyaa wajjin godhamu yeroo sanitti kuunis ajjeesuuf lola godhamaa jira waan ta'eef namni achi keessatti miidhaan irra gahu hin jiraata. Handuu hin jiraata, amma daawuu hin jiraata. Sun lola suni wanni godhan hin jiru. Kana alatti garuu akka mootummaatittis akka paartiittis lammiilee nagayaa irratti lammiilee yaada addaa qaban irratti dhiibbaan addaa akka raawwatamu wanni goone hin jiru, wanni goonu hin jiru. Yoo dogoggorri jiraate immoo namni akka akkasii raawwate jiraannaan qulqulleessineeti seeratti dhiyeessina. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Filannoodhaan wajjin wal qabatee bakki amma kafaa'oo fi abaa'oon of kaahanii of laalan kuni xiqqoo rakkoo ture. Maaliif rakkoo ture? Barreen gaddaa xiqqoo yeroo akkanaa dura bobba'anii turan gara bahaatis gara giddugaleessatis gara dhihaatis deddeemanii turanii yeroo san keessatti ho'a keessa wanni isaan afaan isaaniitti baasan ture jechuudha.
ajandaan isaan qabatanii bakka hundattuu waltajjii hundattuu wanni isaan dubbatan jirraa jirtuu malee omtuu wanni haarofti hin turre jechuudha. Jirraa jirtuun immoo OMN illee duraanuu dabarsaa ture. Namni baay'een jedhaa ture. Waltajjii meeqarratti sirbamaa ture. Waanuma irra deddeebi'ame kana fuudhanii dhaqan. Warri namni gurguddaadha yaada gurguddaa fidanii tarsiimoo waggaa 50 tarsiimoo waggaa 100 nutti himan jedhee namni eegaa ture dargaggeessa. Gaafa kunis koree jirraa jirtuu qofaan dubbii fixee bu'u. Gaafa ani itti aanus sanuma godhee bu'u namni tuffatee itti dhiisa. Isaan immoo nama bahee isaan tuffatee gale kana akka waan deeggarsa lafa sossoosu qabaniititti of tilmaamanii achii galan. Tokko dogoggorri isaan dogoggoranii isa jechuudha. Lammaffaa sagantaa isaanii keessatti wanni isaan oolchan tokko kaadiree qofa odoo hin ta'in haadha kaadiree, intala kaadiree, abbaa kaadiree, adaadaa kaadiree, akkawoo kaadiree yoo filannoo kana moone lafarraa balleessinaa jedhan. Kuni waan viidiyoodhaan waraabamee jiru isinuu hin argitan. Namni immoo waan akkanaa godhu nagaa biyyaa hin buusayii, misooma biyyaa hin fidaayii ka jedhu uummanni hin taajjabee jechuudha. Ammoo gumaa waggaa 150 dura amma immoo har'a baaf nama warri jedhee jira jechuudha. Achuma keessa gumaa waggaa 150 har'a baafne jechuun dhaloota har'aa kanaaf maal godhaa fi nama carraa hojii dhabee rakkatu, nama biyya kanaa baqatee bishaan nyaatu. Ammoo ka sirni barnootaa nu jalaa danqamee dandeettii gonfachuu irratti naamisa gonfachuu irratti akka biyyaatitti akka hawaasaatti rakkachaa jiru. Ka sirni haqaa jalaa dabe kana keessatti gumaa waggaa 150 baasuun akkamitti har'a ajandaa ta'a ka jedhu uummanni ilaalee tuffatee biraa dacha'e jechuudha. Sanii olittis yaa diqaalaa balleessina karaa jedhuuni yaa nunis akkas jedhanii bilxiginnaadhaa diqaalaadhaa wanni jedhu jira. Isaan balleessina karaa jedhuuni namni lammii biraatiin wal fuudhee bultiin isaa diigamuu karaa jedhuun illee miidiyaadhaan lallabanii jiranii akka ajandaatitti tarkaanfachiisanii jiranii. So yaanni isaan ittiin deemanii akka rakkootitti laallamee ture uummanni hin tuffate jechuudha. Isaan immoo kana quban qabanii ammallee nuyi meegaa paartiidha ammallee nuyi xiqqoo filannoo keessaa qarqarratti yoo gorree laftiin sosso'aa samaayiin lafa gadi siqaa kanaafuu karaa jedhuuni duubatti wannoo ta'uu hin jira jechuudha. Achi olittis hidhamaan keenya haa ba'u hin dirqisiisna mootummaa namni ammoo fe'ee yakka hoo godhee humna waan qabnuuf deeggarsa waan qabnuuf filannoo keessaa nu hin baana hoo jennee mootummaan maaloo hin bayinaa jedheet wannoo nu godha jedhamee karaa saniinis wanni yaadame turee jira. Garuu olaantummaa seeraa irratti jaarsummaa waan hin teenyeef wanni akkas ta'ee karaa saniin of tuulanii keessaa bahanii yaa'u abaa'oon immoo duraanuu kallattii tokko qabateen dhufne kallattii lamaan hin seene miila tokko keessa kaa'ee kaan ala kaa'eeti kan sirbaa ture hin beekama. Waaltaa televezyiinii irratti 2011 hoogganaan isaanii hankenne ibsi jira. Eenyutu hidhannoo hiikkadhaa galaa jennaan eenyutu hiikkachiisa eenyutu immoo hiikkataa akka jedhu ejjennoon akkasii turee jira. Boodas waraana abbootii gadaatitti kennine karaa jedhuun dubbii waliin wal dhaha achi keessa buusanii qaama gartokkee gaara keessa kaa'anii uummata jeechisiisa, uummata saamsisaa, uummata dararsiisaa, qaama biraatiin immoo qaama seeraa fakkeessaa yakka achitti raawwatan saniif aguuggii siyaasaa kenna. Karaa saniin hayyaatanii ji'a sadiitti aangoo qabanna jedhanii 2003tti yaan akkasii turee jira. Karaan duraanuu yaadee warri dhufee karaa filannootiin yaada dhiyeessinee yaanni keenya uummata biratti madaalamee uummanni yoo fedhe filamnee yoo fedhuu baanne kufnee deebinee immoo yaallaa karaa jedhuun hin turre jechuudha. Nu kallacha Oromooti. Oromoo kana akka qabeenya dhuunfatitti akka kubbaaniyyaa dhuunfatitti qabachuu hin qabu nuyi ilaalcha jedhu durirraa qabee ka ture. Karaa kanaan deemamaa ture. Isaanis filannoo sanuu odoo kanaa godhanu filannoo taa hirmaatanii dimokiraasiin kun yaa shaakalamu bu'uurri dimokiraasii bu'uurri bilisummaa bu'uurri obbolummaa asumarraa jalqabee haa tarkaanfatu jedhamee mootummaan sanuu obsaan akka seenan hayyamnaan isaan sanuu lakkeedhanii duubatti harkifachuun jira. Keessoo isaaniititti immoo lamatti addaan cabanii mirchaa boordiifuu dubbii isaanii ilaalee murteessuun karakkise ta'uu namuu hin beeka. So dubbiin karaa kana malee
rakkoon biraa rakkoon karaa badhaadhinaa rakkoon karaa mootummaa mudatee hin jiru jechuudha. Dhimmi biraa hidhamtoota Oromoo karaa nagaan waliin marii maaliif hin goone tokkummaaf maaliif hin hojjenne ka jedhu kuni gaaffii sirriidha. Namnis fayyaalummaarraa ka'ee kana godhu. Kanaan dura tokkummaan Oromoo yaa'eetitu jennee wareegama baay'ee kaffalle. Wareegama baay'ee kaffallee abaa'oo shaneen odoo caasaa keenya diiguu, odoo hoggansa keenya ajjeesuu, odoo miseensa keenya ajjeesuu, odoo hojjetaa ajjeesuu lakkii jarana dubbiin akkana miti. Bara baay'eef uummanni Oromoo tokkummaa isaa dhabuurra dararaa hama jala ture. Lakkii dubbiin akkana miti. Walii wajjin mari'annee haa deemnu jechaa abbaa gadaa itti baasaa, jaarsa itti ergaa yeroo dheeraaf odoo tarkaanfiin fudhatiin turre jechuudha. Almost gara ji'a ja'a odoo guyya guyyaan hoggansi nurra du'u, odoo guyya guyyaan miseensi nurra du'u, odoo guyya guyyaan milishaan keenya hidhannoon irraa hiikamu, odoo tarkaanfii takkan fudhatiin mootummaan dubbii tokkummaa kanaaf, dubbii araaraa kanaaf dursa kennee, dubbii nagaatiif dursa kennee obsaa ture jechuudha. Kun haguugameet akka waan mootummaan nagaaf fedhii hin qabneetitti dhiyaachaa jira jechuudha. Kun dogoggora. Sanii olittis baatii shaniif ka ture waltajjii gaaddisa hoggansa Oromoo ka jedhu ani keessatti hirmaadhee turee jira jechuudha. Waltajjii sanirratti baatii shaniif torban lama lamaan guyyaa guutuu walitti deddeebinee ililliitti mari'achaa turre. Marii sana keessatti dhaggeeffatoota keenyaaf wanni sirriitti ifa ta'uu qabu, wanni nu mudate haasaa gaafa goonu wal diddaa jara yedduu jirutu irra hamaa ture jechuudha. Amma as garagaranii gara badhaadhinaatitti dubbii yookaan gaafa san ODP turre gara ODP'tti dubbii garagarchuu odoo hin ta'in yoo lama hoo sadii guyyaatti yeroo nuyi kaanee isaan hin araarsin mogosii dhahee wajjin turre jaalla kiyya. Yeroo nuyi lakkii jaran dubbiin akkanaa miti jennee akka dubbiin qabbanaa'uun godhin hin turre jechuudha. Wal gedduu isaanii rakkoon ture. Wal gedduu isaanii. Nummoo lakki dubbiin akkasii miti tokkummaa Oromootiif asii wayyaa innet dubbii san wal dhaannee malaan qabnee ji'a shan booda waliigaltee irra akka goone jechuudha. Waliigaltee saniini dhimmoota 15 irratti waliigalle jechuudha. Dhimmi sadarkaa duraatitti irratti waliigalle tokkummaa uummata Oromoo waan diiguu afaaninis hin dubbannu gochaanis hin raawwannu jennee dubbanne jechuudha. Dhimmoota gurguddoo Oromoodhaaf tolu irratti waliigallee waliin haa hojjennu jennee harkaanis afaaninis waan tokkummaa Oromootitti bu'u hin raawwannu jennee waliigallee jechuudha. Tokkoffaanis. Lammaffaan dargaggeessi Oromoo kun qabsoo keessa ture. Barnoota keessallee warri ture sirriitti qixa sirriidhaan barnoota irra turre. Qalbiin isaanii qabsoo keessa ture. So akkaataa dandeettii isaanii itti gabbifu, akkaataa carraa hojii isaanii uumu, akkaataa rakkoo isaan keessa jiran kana keessa itti baafnu irratti Oromoo hunduu, paartileen Oromoo hunduu wajjin hojjechuu qabna. Wal qarqaarree hojjechuu qabna. Kopha kophaa hin danda'amu miti wanni kun jennee walii kakannee jechuudha. Sanii olitti sadarkaa sadaffaa irratti Oromoo fi sabaaf sablammii hedduutti hariiroon jiruu maal ta'uu qaba ka jedhus walii wajjin dubbannee jechuudha. Oromoon kan rakkachaa ture biyya kana keessatti kophaa isaatii miti. Hani isa rakkisa sabaaf sablammii miti. Murna maqaa sabaatiin nagadu juntaas ta'ee achiin duras ka ture. So Oromooni obbolummaadhaan sabaaf sablammii isa keessa jiru wajjinis ollaa isaa jiru wajjinis haa jiraatu jennee waliin mari'annee jechuudha. Kanaa achitti wanni dubbii afaan Oromooti irratti waliin dubbannee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaa sadarkaa mootummaatittis manni bahee jira. Manni maree ministeerotaa kana raggaasisee jira. Akka paartii badhaadhinaatittis afaan shanan wajjin hin jira. Kun hojii gama keenyaan hojjenna. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf immoo waan silaa hojjechuu qabnu. Hayyoota keenya hirmaachifne maaliif wanni kun Itoophiyaadhaafis hin tajaajila, Oromoodhaafis immoo
hirmaannaa haqa qabeessa akka inni federaala keessatti argatuun qarqaaraa karaa jedhuun walii wajjin irratti hojjennu jennee walii galle jechuudha. San bira darbee manni murtii bilisa akka ta'u hin beekamaa caasanii mootummaa biyya kana keessatti waggaa 27 keessatti waggaa 27 achiin duras akkaataan inni itti ijaarame falaasamni inni ittiin ijaarame jallataa waan tureef ergasii immoo dandeettiin isaatis naamusni isaatis akka caccabu juntaan irratti hojjetaa waan tureef manni murtii bilisa ta'ee paartilee hunda karaa tajaajiluu danda'uun karaa qixaaf haqaaf qofa dhaabbachuu danda'uun akka inni ijaaramuu danda'u poolisiin akka bilisa ta'u abbaan alangaa akka bilisa ta'u manneen barnootaa caasaan barnootaa instituutii